caaltuu gaafa fuutu dubrummaa qabdii kakakka siin jette sadaffaa caaltuun kiristaana fakkaatti garuu dura amantiin isii maalidha? Shaayii nuur abdee turte. Shaayii nuur abdee turte shaayii san dhuyneeti. Rafnee jechuudha. Amma iddoo tana yeroo baay'ee isin natti dhiyaatee anammoo inni ditaani. Shaayii san dhuynee kaanee erga rafnee mucoo san ganama oguu lafaa qofa fudhata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota afnaan Oromoo Afrikii Mommaruu Show. Ega arantana duraan dursee baga singeen sininja Ramadan Mubarak takimu Ramadan Kareem sininjee sinjira. Keessummaan isiniif qabadee dhiyaadee jira. Keessummaan ani isiniif qabadee dhiyaadee jiru gaa turee jira waan garagaraa waan nu mudatee fi jidduutti dhaabnee jira. Qophiin tiyya ta'anaa dhufuu arraan tana jalqabxee jirti. Ganaallee akka itti fufti jirti inshallah. Akkanaan isiniin jaagaamee duraan dursee karaa nama keessummaa isin dhiyeessettiin isin dabarsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me mal daamata daawwatootaan waan wajjin qabate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akka jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota afnaan Oromootu fi Marruu Show akkam nagaa keessanii jirtu baga jiraatan. Arra afnaan Oromoon channel isirra affeertee jirti baay'ee galatoom jedhani. Haga isin affeertee xiqqoo turee jira garuu haala xiqqoo biyya keenya keessa jiran kanatti xiqqoo waan wanni wayii nu mudatee waan tureef akkuma isin beektan jechuudha. Kanaaf nurra dheeratee ture amma immoo tasgabbii xiqqoo wanni waan jiruuf amma dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Egaa mee bagana gayaan waamicha kiyya takkimoo afeerraati kabajee asinaaf harkamtee siinjaa itti aansuudhaan mee dhalataa eessaati eessa dhalattee eessatti akka guddatte anaa fi daawwattoota kiyyaaf ibsiin siinjaa. Tole gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Tole akkuma beekamu namoonni tokko tokko kan beekan jiru kan beekni ni jira. Gaafii na gaafateen deebisuun kiyya garuu dirqama waan ta'eef kan itti dhaladhe godina Arsii Lixaati. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo magaalaa Lukkee jedhamu. Achitti dhalattee achi dhaladhee achuma guddadhe. Maashaallah. Egaa mee maal siin jettee baalee bahaa tayyattuu assalaamu alaikum umma afnaan galbiitoo baay'een si jaaladha. Ana caalaa rabbi si haa jaalatu gaafiin shaashee qabu. Umriin isaa meeqaa caaltuu yeroo dura argitu maal isii jaalattee siin jaan? Galatoom jettaanii umrii isaa meeqaa isii jettee fi dhiimaa naa godhi asii torra na yaadachiise umrii kiyyaa nuun beeku. Warra keenya dabalee gaafadhee siif deebisa. Kasanii hin beeku jechuudha waan beekamu. Tilmaamaan waggaa yaaddu gaafa amata akkanaa kana keessa dhalattee jaanii waggaa tilmaamaan meeqaniin gahaa jettee yaaddaati? Kaya garu soddomii tokko akka 32 akkas. Tilmaamaan garuu itti nama dhibbatti hin beeku. Garuu akkas ni ta'a. Aga 32 ta'a jettee yaadda. Akkas ta'ee ni yaada. Egaa sanallee hin caaltu inshallah. Mee maal jettee caaltuu yeroo dura argitu maal isii jaalattee siin jetti? Akkuma beekamu caaltuu wanni isii jaaladhe ani caaltuu akkuma jiru biyya Oromaa kanatti akkuma tasaa namarraa wal baranneetuma waluma babbarannee achumaan waluma akkuma beekamu wal jaana jenneetuma wal barannee wal fuune malee waan kana jaalannee waan kana yaadde hundi hin jiru. Waggaa dura argitu maal isiin jaalatte? Waggaa dura wal janantan waggaa akkanatti waggaa wali dhuftan maal isiin jaalatte? Waggaa wali dhunugaa. Dhaabbineesii, fuuleesii, bareedineesii, diimineesii, gurraachoomineesii, gabbineesii, qallineesii. Waggaa wali dhunu homoonni isii jaaladheetiin akkasi fuudhe. Maashaallah rabbi. Waan akka waan isii irraa jibbi qabachuu irraa. Ayyoo rabbi maashaallah. Osoo jibbi maaliif hin fuudhe jechuudha. Rabbi umrii isin dheeressu du'aa godhaa fi isin hundinuu. Mee ummaa teetii fi abbaa kee jiranii siin jette. Biyya yoom galuu yaaddaa gaafiin kiyya kanumaa siin jette. Ummaan tiyyaa abbaan kiyya hin jiranii.
biyya garuu galuu ni yaada garuu guyyaa angalu rabbuma beeka malee guyyaa kana gara jedhee waan murteessan qabu jechuudha. Maashaallah aadaa fi abbaa keessallee rabbi umrii si faadeeressu firoomsee tuubteettu baga nagayaan dhuftee immoo afnaan jabaadhu qaalii namaa hedduun si jaaladha gaafin kiyya hajjiin maqaan ittiin waamamu isaa kan dhugaa eenyu caaltuu hin jaalattu moo maaliif yeroo hunda piraankii haala nama aarsu irratti daleeddaas jetti. Tole maqaan kiyya ka dhugaa ka abbaan kiyya faati kiyya nabasan kan isaan nabasan isaa ittiin yaman hajjima. Hajji. Garuu maqaan safara keessa ittiin beekamu maqaa biraati sanin garuu hin himu maaliif. Hin himu maaliif yoo ammaa asirra himi namni hunduu akka sanaan jedha waan ta'eef. Daawwattoota oomichaa bakka mistiraatti himi. Himuu hin danda'u. Himi iddoo isin taa'e. Mistira masuutatti. Chaanala kee jala seenanii naagaawwan achi takka takka himaa fi yookaan malee akkanatti miidhaa hin himu. Akkas ta'a. Kanaafuu isin hajjima jedhaa na yaamaa jechuudha. Maqaa haadhaa fi abbaan kan si baasan hajjuma jechuudha. Ani hajjuma. Maashaallah rabbi ajjisee dhageessu. Itti aansuudhaan caaltuu hin jaalattu moo maaliif yerooma hunda piraankii haalaan nama aarsu irratti dalagdaa siin jetti. Caaltuu hin jaalattu laa caaltuu ni jaaladha baay'ee jaaladha osoo hin jaalanne piraankii irratti hin dalagu namni nama wal jaalatu piraankii irratti dalaga malee namni wal jibbu piraankii walirra hin dalagu jechuudha. Piraankii jechuun waan tokko waan sobaa tokko dhugaa fakkeessee dalagdeeti booda nama sana aarsitee kaatee booda araarfachuudha jechuudha. Kanaafuu ni jaaladha baay'ee jaaladhani kanaaf waan jaaladhuuf piraankii irratti dalaga malee osoo jibbee piraankii irratti hin dalagu jechuudha. Egaa maal siin jette sadaffaa irratti mudannoo kee kan si gaddisiisu takka kan si gammachiisu nuuf qoodii siin jira. Mudannoo kee kan na gaddisiisu yoo jiraate biyyatti yeroo barumsa baradhu jechuudha. Mucayyoo walitti ture. Hojii barachuu ture jechuudha kutaa 8 akkas na fakkaate. Osoo barannu mucayyoon tun baay'ee ni jaaladhaani. Isinillee na jaalatti booda yoo gammadu jechuudha. Nulachuu wal jaalannaa garuu walii himachuu sodaanne. Osuma kana ijju waloo bareetinallee garuu waan biraan yaasumna osuma garaa keenya wal jaalatu akka nu wal jaalannu kana walii himachuu sodaanniiti. Osuma akkasi jiru mucayyoon sun na jalaa hirumte. Si jala osoo walitti himate. Osoo walii himate. Osoo nu walii himatin hirumtee booda oguu isin hirumtee kaatee wal agarree gaafa akkana akkana jiru anis bara akkas ture. Naan jettee hirumtee mire wanni godhanan jiru. Rabbi jaarsa kee hojii nagaan si ajira. Idumaan jaarsa No, yaani mudannoo si gaddisiistu tanaa jechuudha. Hedduu nama gaddisiistu wallahi nama jaalatu tokko itti baafachuu dadhabbii keetiin isi jala heerumuunis. Nulachuu walitti baafachuu isin silaa dhalaa dhagaa sitti hin baafattu suma lallaalti malee yoo ta'e. Egaa mee maal jettee jireenya kee keessatti kan osoo akkas gochuu baadde jettuu fi bagaan akkas godhe jettu maalii siin jaa? Jireenya kee keessa osoo akkas godhe gochuu baadhe kan jedhu osoo takka osoo biyya bahuu baadhe. Takkaffaa? Tokkoffaa. Osoo biyya bahuu baadhe osoo biyya kee jiraadde hangamma yookaan waa irra ni gaa jedhee yaada. Garuu biyya baanee waggaa baay'ee biyya namaa keessa jiraanna. Garuu haalli jiru kan waliin beeknu kanatu xiqqoo na dhagahama jechuudha haala jireenya kee keessa. Bagaan godhe kan jettu. Bagaan godhe kan jedhamu sammee maal jedha? Waan kana bagaan godhe yaani gootee itti gammadde haa. Wanni itti gammade? Waan kana waggaa waan takka amma biyyaa bahuu baadhee jettee silaan kana gochuu baadhee sin jettee silaan biyyaa bahuu baadheetti. Bagaan kana godhee keettoo. Bagaan godhe kan jiru jaartii fuudhu guyyaa ittiin gammada baay'ee. Bagaan fuudhee. Bagaan fuudhee maaliif namni tokko dubartiis ta'ee dhiira dubartiin wanni erga dhalattee guddattee booda wanni isee eeggatu maali? Fuudhaaf heeru. Fuudhaaf heeru. Anis erga biyya bahee biyya ambaa jira asitti erga guddadhee fuudha ga'ee booda bagaan godhe wanni jedhu jaartii fuudhu. Jaartii fuudhuudha maashaallah. Mee maal siin jaa YouTube dalaguuf maaltu si kakaasee? Biyya akkamiin baatee jireenya kee jijjiiruuf immoo rakkoo siyaasaati immoo kanaas hin jette kan kanaan addaa gaafii sitti heddummeessee hanga dandeessuunaaf deebisiis hin jette.
ما جيت كافي دراما ما سنجت يوتيوب دلقو ما تسيك كاسي يوتيوب دلقو ون كاسي أكمل كم كان درا يوتيوب هنگا ديو إيجالي جورانو دي باي اللي توري كدورا نمني نكيسا درا جلك أو نمني إيجالو أكمل كم نمني يوتيوب كان إيجالو إنه سيدو رايجو سيدو إيجالي أنا في إني مو يروبا إنما أكا بيجان نيجون هارا ثاني والبينا جورا والبينو في إساتو وان كنا كون فايدة كباه وجن فيديتي نمني نكاكاسي سيدو رايجو ما شاء الله مما سنجت بيا أكمل تبعته بيجرا جرينيا كي جورو في مو ركو سياسة تسيباسي سنجت أمبيا ونبي فاكم بيكم برا توري بروساكي تموري إرجع تموري كابتي na dufeellee ture qabxee moo dhufe kana namoonni tokko tokko ni jiranii kana qabxee anarra fidan jechuudha barumsa isaanii qabxii isaanii dhiisaniiti amma boodamee maalumatu hin jiraamne haaluma Itoophiyaa kana keessa jiru kanatu namoonni baratanii baay'een waan hojii dhabanii akka lafa ta'aniif gana amma deemnee maa jechuudha deemneeti carraa laalan jedhaniituma namoonni ba'an jiru. Namoonni na duraa kun kan narra sirriitti baratan nu barumsa isaanii dhiisanii deemani anuu maal godhaa jaajeetumaani akkasii baay'isu. Baati namumaa si baasee jechuudha. Egaa gaafii sitti heddummeessee hanga dandeessu irraanaaf deebisee galatoomi obboleessi gaafii bareedduu nu gaafatte. Deellisee gaaddisee ta'ettu anaa dhufuu baga nagayaan dhuftee weelkaam ani gaafiin koo yeroo fuute maaliif viidiyoo nuuf hin waraabnee sin jette. Tole. Galatoomi jedhanii yeroo fuute maaliif viidiyoo nu waraabne jettee haga silaa aruuzan godhanne aruuza fuuldura godhachuu jedha inshaallah guyyaa aruuza godhadhe viidiyoo kiyya ka aruuza akka ajaa'ibaatti isin gadhiisaa jedhe inshaallah amma gana aruuzan godhanne fuuldura ni godhadhe yaadu jira. Egaa meemaa sin jette maaliif biraankiidhaan caaltuu miitaa kanumaa galatoomiinsi sin jaaladhaa sin jetti. Caaltuu wanni yeroo hundaan biraanki godhuuf amma isiinis gara yuutuubira taatee jirti gara aartii dhuftee jirti waan ta'eef caaltuun baay'ee sodaatti jechuun nama sodaatu keessaa isii tokko jechuu hin danda'a jechuudha. Waan sodaatuuf mucoon tummee biraanki maanallee yeroo hunda yoo akkana boojisanii yoo akkana dhiisaa oole sodaan irraa badaa kan jedhu irraa kan ka'eeti kan yeroo hunda biraanki yeroo hojjetu. Eeyyee burtee tuubteettu dhugaa ani gurbaa kanatti aareen jiraa. Maali yoo jettan yeroo hunda biraanki jedhee caaltuu boochisaa garuu ishiin sirriitti garaa na nyaatti kanaafi jetti. Gara kamitti jedhe anallee gara nyaatti qofamti jedhe. Falmattuu amantiif sabaa ta'ettu salaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu gaafiin hin qabu wallahi mucaa kana yeroo inni caaltuu biraanki godhu. Na aarsaa akka biraanki hin goone hadaraa itti naa himi jette. Tole yoo na aartii jiraattillee amma jiin ijaa Ramadaan ta'e dhiifama naa godhi jedhe. Niimaa bintu Hussein ta'ettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleessa kiyya hedduun si jaaladha. Abdii fi Sa'iidoo eenyu irra jaalattaa tokko himii sin jetti. Tole Abdii Sa'iidoo eenyu irra jaalattaa jette. Abdii Sa'iidoo anaaf ija bitaatiif ija mirgaati. Egaa tokko himi sin jette har'a jaalladha. Lachuu nama tokko wal dabarfama qabu lachuu. Filannoo jaanga. Filannoo dafoo yaadi manni adama isaan jiru. Jechuun gaa ta'ullee filannoo illee anjara lamaan eenyu illee nama akkuma nama tokkotti ilaala ija bitaa ija nama lamaan wal dabarsee tajaajilu dandeessa. Hin dandeessu kanaan ta'eef akkuma tokko jaalala jira lachaa. Hayyamee maa sin jette Yaasiinii fi Safwaan eenyu irra jaalattaa sin jette. Akkasuma Yaasiinii Safwaan illee akkuma Abdii fi Sa'iiduu jaaladhu sanitti jara lachanuu waliin dabarsu akkuma tokko jaaladha jechuudha barbaadde maaliif. Itti roorriste gaamma daawwattoota filadhu siin jaala. Itti roorrisaa miti kaa dhugaa dubbachuu jechuun roorrisaan jedhamu. Filannoodha kaa wanti kun filannoodha baramma waan tokko filadhu. Filannoo erga ta'e. Eegaa. Na tarreessu qabarree ibalu akkasuma. Ta'ee kee amma filannoon tokko caa ibalu walirra ka fudhamu jira mure. Filannoo lama si dhiyeessaniif lamaan kana keessaa tokkuma filadhu taali siin jaala. Ija mirgaa ija bitaa silaa taate isaan ni beekanii tokko filadhu taali siin jaala. Akkamii jechuun gaa yoo amma fakkeenyaaf ibalu jedhe
كنا أرض ده يوم فلان ولا بقى تقول لي هو كانت المصير guys in the جرا هجيني شمران أرسي كم ميكا جبرتي فوتة سنجان تعرفوا شمران أرسي كما دبا فوداني تعرفوا ميكا جبرتي يعني ميكا جبرتي فوتة شو سيدي إسين بكت هذا بود ما يمنافي شمران أرسي قالوا يا شمران أرسي تعرف كما دبان جبرني تعرفوا ميكا جبرتي فوتة سنجان aku be kemudian sargi junggurannya karena aku gambar ini sargi itu fudra mari agak serah gambar ini sargi junggurannya. Ayah di pama siti bayi se jawado umri derado caltu wajin caltu nadum berdu sinjati. Ama beranjuru gua mana kali. Zam teh. Assalamualaikum Afnan hedun sejalan dah yakin kia takafan biti jati fute. أنا جالت ما سندي السنة بجارتي فوده مي اتمودي تيتو السلام عليكم قافي دوس نافين دي بستو برنوتا حقا ميكاب برتي سنجتي برنوتا تمرتي جرتا ما شاء الله ما سنجتي جارتي لما فودوني دندي ساي يو دندي سي ندب بسي أجاي أنا ما قلتومي أتلي قالت ناقلتومي جارتي لما فايتون هذا فري بريكيا مالي ركون كمو لا كوسان كي كومنت جرنا كاي سيبي لا ركون بقول لين جتوزا لا ليش لا يا سي فتن تبالي بيتا أنا فتن تقول ليه أما تعرفوا سنديستو لا ركون كم قالي إنتي ما قصدت لي أي اللي بقولوا فيها الثاني فور فيها اسمه مرة دي بقول لي سوزي اسمه معلوم ما يصير سومبيني وما يصير بيتا جتونغا إرجع كذا ناجيتي نامنيغا إرجع كذا ناجيتي أسبوع جدي والبراني ولا نامري ولا ليه ولا تاني ولا ناتو واتمو لكي نانتاني جتمان جاتو تيجان جاتو الثاني قافي محمد رجل السلام عليكم أكم جرتو أنا قافين شاشة كابو مدنو بيا في إرجع بيا باتي كاب دنوف همي بيا كم جراتشو في تاسينجان هذا وراك يا ودي بيا كم جراتشو في تان بيا جراتشو فيلو بيجو كي جراتشو فيلا هدون جراتشو فيلو مقالة شاشة منك جراتشو فيلا وفول رافي هدون أن إتيادي جراتشو أكاسي كبرى ما سنجي إيجا بيا باتي في تبيجتي مدنو تيروهيمي مدنو تبيا سنيمي جرا أتاها بيا بيمو برا مي أوكا جهة تربدورا كاس مجايو وتوري أنا في سعيدو منطقو قال توري جوا منطقة قال لا مجاو وتوري ما جيبي كنا كيسا مجاو تون نبرة وجوان قال لا قالوا أن يشون إتلي ده وان هاسا وجينا كابو إسيني وان شونا أكا والفون في جت ورتي جوا مجاو سنجي جوا أيرو سوان كسي سوان يانف أكتسا قلقلا نو منا قالي منا تينو شاي نور عبد ورتي شاي نور عبد ورتي شاي سن دوينيتي رفني جوا أما جو تنا يروبا إيه سين نت ياتي أنا مو نديداني شاي سن دويني كان يرجعمني مجاو سن جانا مقولة بابا أوف براتركي أعوذ بالله ويسي عيسى قوتي أنا بيكو وانا أجمع أرى نقل بدي وانا كم جريت أجمع سموك كيس نلوفو وان كان يشوف قالوا مفهوم برا ترقي أن أجمع ونسون نقل مالي يتين قافن نبي قافن دي قالت تمود سعيد روما كجيرو كنا نتي مجرب هندو نتي مرجع إلى أما وانا رابي كون كابو برا قمات إيه سجل دي سخب ترى إسنجا سموك جيرتنا فكاتي ويدبو فلو في تيجاني يجس بودا أيروس أن تيجاني إرجاس بودا اللي تيجاني وان فديحة تنال سيقول تنجتة إيه قامي ما سنجتة إرجعت والفوتان هجم تكا جاللا إنيوتو دي سيف قالتو ما نجيان كوتاي جاللا نم دي سيف أن يرو جال كواتي في جورا جاللا دي سيفي إسينيس أديم كيسا توي يتى كاس غرفون هجم تكير غرفوزني غرفون أما باتي سديت كاس سديت ما شاء الله بس السلام عليكم أورو ما شاء السلام عليكم أفنان أني
haa jiraatu sanyii tiyya hedduun si jaaladha sahimne jira ijoollee meeqa qabaa obboleeyyan hoo haadha abbaa kee jiru yoo jiraatan rabbi umrii si haa dheeressu mee jaalala haadhaa fi abbaa keetiif qabdu nu ibsi. Akkuma beekamu godina kamii kan jettu godina Arsii isinii himee jira. Obboleeyyan meeqa qabda? Obboleeyyan dubara afuriif dhiira ana wajji shan jechuudha. Daa'ima hoo qabdaa? Daa'ima qabu kasala. Ganaadha. Haadhaa fi abbaan kee yoo kan jiraatan taate rabbi umrii haa dheeressu jaalala isaaniif qabdu haadhaa fi abbaa keetiif qabdu nu ibsi. Kanuma gaafin kiyyaa jechuudha. Tole haadha abbaan kiyyan jiranii rabbi umrii naa dheeressu du'aa hin godhaadha. Jaalala isaaniif qabu akkana jedhee hagana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha. Rabbi beeka jaalalaan isaanii qabu jechuudha. Maashaallah rabbi umrii siif haa dheeressu ammallee jaalalatee dabalee rassinii faayidoo. Assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani gaafin tiyya ummu afnaan jettee gaafii siif qabdu jechuudha. Jaartii biraa fuudhuu ni feeta yoo fedhe. Anaatu itti heeruma mee naa gaafadhu gaafin kiyya akka naaf deebi'u abdiin qaba jetti. Galatoomii na heerumuu fedha. Tanaawuri lama argadhe jechuudha. Takkaan naaf jechuudha. Dhaabbiin jirti lama argadhe. Afuraffaan naaf jechuudha. Afur gunnaan immoo anuu fedhu. Shari'aa cabsuun fedhu waan ta'eef tole rakkoon qabu. Uuma rakkoon qabu. Waayee boonoo keedha. Hunda wanta amajaa takka illee badan jiru. Egaa haga afurii jechuudha. Afurirra dabraan anuun fedhu. Haga afurii shari'aa waan nu eeyyamu waan ta'eef uuma rakkoon qabu. Afran guutuu qabda garuu afran yoo nan caaltu sinimni. La isima ta'e malee isii duwwaa miti isin diddu rakkoon qabu. Diddu fuuli siin jetti. Funaa eeyyamte. Wayi onneen qabdu yaa caaltu na daawwattullee anaa sibbita onneen. Kottu jettaan jechuudha. Deebistee abdii kana deebistu abdiin qaba jettee abdiin si eeggashu jirti. Abdii qabaadhu jee ammas. Ayyee warq adduu ishee ta'ettu anaa dhufuu bareedduu teenya ummu afnaanii qaalii namaa hajjii atilleen baga nagayaan dhuftee gaafiin koo biyyi kee eessaa deebisnee jira caaltuu fi obboleettii kee eenyu irra jaalattaa sin jetti. Tole galatoomii. Ammaas ijabitaa ijabargaan hin jeenga. Caaltu. Ijabitaa ijabargaan hin daawwatu. Daawwattoota roorrisiin. La roorrisaa miti. Caaltu obboleettii kam jaalatteetti. Filadhu sana fa'aa. Obboleettiin tiyyaas. Dhagahee hodhuga. Obboleettiin tiyyaas obboleettii tiyya. Caaltuunis jaartii tiyya. Beekee. Mee isinummaan murteessaa eenyuun irraa jala dhufetan. Eenyu irra jaalattaati amma. Anjala lachuu. Obboleettiin tee lama siin dhalattu jaartiin tee amma. Obboleettiin tee lama dhalattu mire. Jaartiin tee illee waan sirrii jaaladhu. Yoo jechuun isii jedhamu fedhu obboleettii jedhamu fedhu. Lachanuun hin jaalladhu. Amma takka fili amma. Amma anuna roorristee jirta shaashee takka fila. Dama wanti lachisuu deemte. Waan takka wallolaa miti filannoodha. Yoo ilaa dhagee hodhugaa yoo obboleettii tee jaaladha jedhe caaltuun jaaladhu. Ibi baru jangan digin jetta. Yo caaltu jaaladha obboleettii jibbadee obboleettii yoo ta'e miidhaadha yoo nadaawwachu jiraachuu dandeessa. Idaana jaalatti itti han biraan fiduu kanaafuu araara jidduu irra buusu lachuu akkuma tokko jaaladha jechuudha. Ammoon filattu jechuudha. Ammoon filattu. Wanni filadhu kan biraan haadhu ni filadha. Kalammadaan ni filatta. Waada. Ni ilaalla. Daawwattoota isin roorrisee jira koomantii jala barreessaa maaliif filannoo filachuu didee jira abaddan giggim jee kana dhaabbata. Eegamee osoo caaltuun mucaa tokko irraa jaalalli na qabe siin jette maal gootaa siin jetti hajjiyaati. Gaabii baay'ee nama ulfaatudha. Osoo isin osoo ana waliin jirtu mucaa kanarraa jaalalli si qabee yoo isin na qabe. Akkuma ati niin fuudheettu kanatti ammoo. Jaalalli lama jiru jedhaan ka. Dubartiin takka. Jaalalaan na qabee siin jette ree maal goota? Dhageeffadhu. Dubartiin takka nama lamatti heerumuu dandeessu. Garuu dhiirri tokko dubara lama fuudhuu danda'a. Isarra isa filattee. Seera murteessu sun taane seera dur rabbi nuu baase jechuudha. Beekee sirra amma bara sirra isa filatteeti jaalalaan na qabee siin jettee siin jaal. Deem jettee isa saniif dhiistamoo. Yoo isin sin barbaadu walumaa gallee teessee na teessifte kootu an sin barbaadu mucaa kanarraa jaalalli na qabee jira. Seerumaan naan jettee kalaase wannaa jette heerumii jira. Ni jaalattaa barati lubbu basaaf. Isin anin jaaladha isin natti deekaa kan godhatu.
Dirqeen hin jirtu jechuudha. Mirga sillee koo. Amma takkitii telebichaa dirqitti keessaa baasne isin fayyamee jira. Jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Hajji yeroo caaltuu piraankii gootu baay'ee garaa itti hin jabaatinii sinnetti. Jireenya kee keessa wanna gammachiisu akkuma ture isin deebisee jira gaafii kana. Caaltuu yeroo piraankii gootu garaatti hin jabaatin jettee jirta. An garaatti jabaadhu sun taane osoo garaan kee dhukkuba irra hojjedhe yeroo sanuu piraankii sanuu jechuudha. Wayyaa dhana aartii jedhaa osoo garaan kee namni irra hojjedhaa garuu irra hojjedhee ga'ee booda ni araarfama. Egaa biyya tana dhufte waggaa meeqaa sin jetti tigisti teettu? Ani egaa biyya kana dhufee bakka Itoophiyaatti bara 2004 biyaansi waggaa 10 akkas. Waggaa 10 geessaa jechuudha. Mee maal sin jettee maaliif caaltuu wajjin chaalenjii hin hojjennee sin jetti? Caaltuu wajjin chaalenjii maaliif hojjenne yuutuuba keenyarra siin ilaala chaalenjii hojjechuu jirra. Asitti nu laalle malee piraankii waa hunda hojjechuu jirra diraamaarii garaagaraa hunda hojjechuu jirra. Galatoomii afnaanii naaf dhungadhu jettee maatii siif dhungadheetiin jira galatoomii. Caaltuu amantiin isii kiristaana. Kiristaana. Amma garuu inshaallah erga heerumtee booda gara musliima deebitee jirti maashaallah rabbirraa jaalatu. Gaafa footu caaltuu dubrummaa qabdii sin jetti. Ni qabdii. Dubrummaa irraa harkattee jirtaa jechuudha qoodidha. Wayyaa daawwattoota gaafiin teessan baay'ee homalchistee jirti shaashee dubrummaa akka ajaa'ibaa qabdii sin hinjee shaasheeni. Sanuu lama qabdii jettu. Lama gaafa umriin 34 taate falaas. Eegamee deebisnee jira dhaqaaliiwwan rabbi umrii wajjin dheeressu jettee lakkoofsa caaltuu naaf kennii bakka isii biyyeetiin ati piraankii hojjette bakka isii biyyeetiin piraankii sirratti akka hojjettu kan naafis hin jetti. Tole rakkoon qabu lakkoofsa isii kennaa si jedhagayeen piraankii yaada babbareeda ergiif akkasiin piraankii irra hojjette. Akkas jettee. Hayyee maas hin jette siifan darajjee ta'ettu hagubbaa deebisnee jirra gaafiin kiyya shaashee caaltuu dura hiriyyaa yookaan jaalallee qabdamoo isiif si duraas hin jette. Kana dura akkuma sin jiru tabiyya jaaladhe itti madhu sodaadheeti. Sani. Wal bira dabarre. As immoo haga as dhufne jechuudha tabiraas ni qabaa ture. Garuu. Mijjooyi. Caaltuun osii dura jaalallee qabdii jaanis anisuma gaafattan mi? Isuma gaafattan malee wayaan beeka. Sin jettee Ummu Yusuf teettu. Assalaamu alaikum jettu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ati maatii keetiif nama meeqaffaadha? Maatii kiyyaaf nama sadaffaa. Nama sadaffaadha jechuudha. Haadha keetii moo abbaa kee irra jaalattaa? Ija mirgaa jibtaa. Tanamma haadha kiyyaaf abbaa kee ni jaaladha garuu haadha irra jaaladha abbaa kee itti aansa. Haadha irra jaalattaa jechuudha. Keetii fi warra isii ija tokkotti ilaaltaa warra keetii fi warra caaltuu. Warra kiyyaaf warra isii akkuma warra kee irra abbaa kee irra dhufti haadha abbaa isii illee ijuma abbaa kee haadha. Kamirra caalchiftaa? Warra keetii fi warra caaltuu kamirra caalchiftaa? Hundaa akkuma tokko laala. Hundaa akkuma tokko laala. Shanaffaan dhaamsi ani isinii qabu eessa warri fuutan jaartii teessan fi isinilleen warra keessan hunda ija takkaan ilaalaa jechuun koo haati isii haadhateeti haati isaa haadhateeti abbaan keessan isin akkasumas jazakallahu khairan dhiifama naaf godhaa yan du'u murette Mukhtaar Tuub maal jedhemu Mukhtaar Tuub gaafiin kiyya siin jee inni waan qajeela nan gaafatu hin beekamu ana dura gaafii bataa qaba gaafiin kiyya siin jee hajjiin maaliif malaaxaa'ee naa deebisii siin jaa yookiin inni deebisaa akka ajaa'iba deebisaa fi dhageeffadhu kun malaaxaa sun taane mataa faashina dhufe faashina sirreeffadhe malee malaaxaa istaayil haaraa dhufe. Ayya gaafii xumuraati ayyaan Mahammad teettu. Assalaamu alaikum jette waalaikum salaam warri dura jaartii biraa fuutan maaliif jaartii biraa fuudhuu yaaddanii?
يعني وري دورة جارتي براك أبدا لما فما برا وني لما فما برا بانو في سير شريعة المجاجة شريعة ربي هذا أفري فوران إنه يجي مجرات ورا ديراتيف أكمل تهيمنا وسوقنا هيجي مجرات هاي مما سنجتي أنت سنجتي أنت مالي في مروا في ياسيني ولتي دفيني مالي في قبني مروا في ياسين وجين وليت دفينا نيك أمنا قالوا تيكو ماني هنا ورا فقاتو كان في يروون دول برد دفن ماله وليت دفينا حالا أمنا يجول مما جتي إرجفرون ويا اسم براكوته اسم هن مرر ري باي itu kun mara duga tu baju rafa kan yen tu bardo haga amma garage hen ruku garaya sutra egaa wanto taari hordofto takhenya gaaf fi deebin teenya taarran tana hajji takki mo shaashe tub waliin goone tana fakkaati inni yeroo isaa qaalii itirra yeroo nuuf qoodee asitti arkamuu isaatiif hedduu galatoonfannaa qophii teenya ta'anaa dhufuu arran tana namni irratti argame shaashe takki immoo hajji da shaashe tub dhaqaati subscribe like share godha shaashe mee dhumarratti maal daamtaaf daawwattoota اوكي قالتو ما غافي ببريدا انو غافتن جفتني هردوتو زافي دغيفتو افنان اوروتو يوكان صفوان مروشو يچولا غافي ببريدا انو غافتن جفتني باي سغردي فدا كبجما ورفادا سيجنا يوتيوبرو تا اورومو هندا ججبي سارا جرلي ججبي سارا غرنمان شاشيتو بفله ماتي تارا كبجما ورفادا هورا بولا سيجنا ايغامي تنخيسه غونا caaltuu tub haati warra isaa jechuudha maal jette jaarsa koo kana du'aayi naaf godhaafi jette du'aayi godhaafa yaala coolatti du'aayi godhaafi akkuma si namatti jirti jechuudha ana ammi isin jala jala jechuudha du'aayi godhaafi inni komanti jalatti amminaa jiru akkasumatti liinkii isaatillee jalatti harkattanii jechuudha liinkii caaltuutis liinkii isaatis jalaan isinii kaaya dhaqaati subscribe like share godha warri caaltuu maaliif sodaattii maaliif akka afnaanii fi akka ummakaanisitti intane soda baay'ee qabdi soda tana dhiiste hajji lafa darbuu qabdanii jettanii gaafii fi deebii keessatti jechuudha caaltu asumaan giisii in sodaatini hajji feenfeen godhin sinja galatoomaa waan daawwattaniif horaa bulaa deebanaa jenda galatoomaa wal fadhaa kabajaa sinjinna nurraan badinaadhaa nu jajjabeeffadhaa yuutuubeerota oromoo hundaa jabeessaadha galatoomaa nagaa nu jiraadha baay ramadaan gaarii isiniif haa ta'u ramadaan kariim